nu akkachiise nu xiqqeesse du'aa ishiitiin keessanii miti jedhan reeffi ishii argameedhaan hin argamne ishii miti jedhan maatiin kun sammuun isaanii tuqamee ture jechuudha. Har'uma kana isaan bira dhagee simachuu hojii dubbadheen ture. Maqaa biraan natti moggaasanii namni rabbi sodaa dhiise waaqa sodaa dhiise jedhee tole itti dhiise jechuudha. Hundumaaf wanni isin itti gammaduu qabdan maatiin kun miidiyaatti fayyadamuu beekaa. Gara miidiyaatti akkana fiduun keessan gamnummaadha namummaadha. Baay'een namaa ilmoo ofii dhabee kan keecha nu dubbisu baay'eetu jira. Isin rabbillee isin gargaaree jira. Namoota garaa laafanillee obboleen garaa laafanillee maallaqni reeffa baay'isee akka hin galleellee osuma godhamu gurra cuqqaallatanii baay'isee reeffi ishii galuu qabatanii wajji dhaabatanii jiru. Hundumaafuu namoonni akka reeffi baay'isee gara biyyaatti hin galle gootan maqaa ummata Oromoo bal'aatiin maqaa gootota lafee isaanii ummata Oromoof Oromiyaaf wareegameetiin galatooma. Seenaan kan gaarii hojjetanii faarsa. Kan badaa hojjetanii balaaleffata. Kun akka seenati. Namni hundumtuu waan ofii facaase hammata waan taateef. Hundaafuu isinitti hin dhagaamin isin. Keessi kiyya nama daadha. Akka namni hin gargaaramne namoota godhantu jira. Akka namni namaan taane namoota godhantu jira. Faallaa dhala namaa namoota yaadantu jira. Namoonni akkasii nama namarraa uumamanii miti. Maal dhugoote hireen nama miidiyaatti fayyadaman beekas fiddees xiqqaas fiddee guddaas fiddees keessa teechisti. Akka namaaf itti taanu dhabnee jumtam. Hunduma caalaa maatiin baay'isee obbo Bojaa kalee wal dubbisnee irra nan dhufa siniin jedheen ture. Wanni akka dhumne na godhe maal waan biraan natti maxxansanii seenaa kiyya balleechanii waan gara biraan natti fidanii fi nafe malee waan biraatti miti. Hundumaafuu guyyaa boruu ganamarraa reeffi ishee akkasiin bira gaheen firoottan ishee wajjin biyyoo biyya abbaa ishee irratti awwaallamuu ishiititti hireedhaa guyyaadhaa eega hireen akkas godhe kanatti maatii firoottaa wajjin awwaallachuudha. Waa hunduma caalaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan wal quba qabaachuudha qabdan akkuma jabaan jiru dabaan jira. Dabaan nama keenya baay'atee jira. Namni nama keenya xiqqeessu baay'atee jira. Fuggisoo dhala namaa namoonni dhaabatan baay'atee jira. Namummaa namoota hin qabnetu baay'atee jira. Namni bineensarraa addan baane baay'eetu jira. Maqaa namoomaa qabaate erga nama taatee namarraa dhalatte namaaf wanti hin hiikkaan qabdu. Nama eega taate dhala namaatiif ta'uu qabda. Erga nama taate nama ta'ee kan uumame dachee Oromoof Oromiyaa irratti kan uumame dhimma amantii miti nama ta'ee ilmoo Oromoo kan uumame kamiifiyyuu ilmoo namaatii dhaabachuu qabdatti. Hiikkaa namummaa yoo beekte. Garuu faallaa kana dubartiin namarraa dhalattee boru waan deessu hin beeknee fi bakka geessu hin beekne faallaa keenya nu xiqqeessuudhaaf akka reeffi ishiin galle gochuu isaaniitti haa galatooman. Guddaa isaan galateeffan. Maatiin kun jajjabaadha. Obsa qaban. Nurraa nafinaa nama laaltanii nu jalaan dhaabatinaa nama laaltanii rabbi sodaadhaa nurraa nafinaa. Har'allee na bira koonnaan jennaan waan biraatti fi nafee haaluma namoota alaaleetiin sinitti dhagahamuu qabu. Namni akkatti jirutti bakka jirutti sinitti meeraan. Obboleessa koo konkolaataa abbaa kootiitu ajjeese. Reeffi manatti naa dhufe. Madaasantu na keessa jira. Madaasantu madaa keessanii madaa keessan manatu madaa kiyyaafan sa'aatii sadirraa ga sa'aatii 11 kan qaamni siyaasa dandeettiin rukutee kalee bitaatiin dandeen cimne dandeen teenye sa'a sadii ol sababa baay'isee halkan lama sadii ta'ee jechuudha. Namumti nama ta'ee du'aa isaa biyyatti akka hin galchine godhu immoo namaa miti jechuudha. Hiikkaan qabu. Waa hundumaafuu mubarakati galatoomi namummaan kana qabdi. Erga ofitti kennitee namaaf taate rabbi akkasii ta'uu beeyta. Rabbi illee gaarii jaalata waan taate baay'ee isinitti hin dheeressu. Waan isin waliin haa ta'u jajjabina isiniif haa kennu. Ishii boqatte immoo boolla ishii daadhinaa guutu isiniin jedha namoonni biraa sanii galatoomaadha. Amma baay'ee illee dudubbachuun isaan miidha keessa galchu ta'a. Ulfaadhu obboleettii keenya miimii yoo jala jiraatte torba barreeffadhu miimii ol naa galchaa obboleettii keenya birrii 100 maatii kanaaf arjoomte dhugaa gadda guddaatti dhaga'ame olola deemaa jiru. Nu injifachiifte haamilee nu taate yoo jala jiraatte miimii ergadhu gali siyaa eebbisanu maatiini. Asirratti maatii kanaaf wanta waadaa galu silas ani hin qabu hiyyeessa ilma hiyyeessaati osoo qabaadhee fuuldura namaan dhaabatanu wannan maatii kanaaf waadaa galu hordoftoota koo bakka bu'e gatiin hordoftoota koo beekuuf gatiin hordoftoota kootti amanuuf hordoftoota koo kabajamoo kana bakka bu'ee wanta waadaa sinii galu obboleettiin keenya baay'isee akkan olloorraa namoota tokko irraa dhageetti kabiyyaa baase rakkina maatii waan nyaatan waan dhugan dhabuu caalaatti obbolaa lama dhukkufataa mana keessaa qabdi jedhan. Obbolaa dhukkufataa lamman kana haadhaaf abbaa humna hin qabne kanatuyyuu mana keessa tajaajilaa ture jedhan. Obbolaa lamman kana haga yoomitti maatiin koo qofti tajaajilu. Anis akka namaa biyya namaa deemeette akkuma artistufaa jedhe heerumtee yookiin barattee yookiin akka nama tokkotti biyya keessa deessee waan tokkotti bahuutuu dandeessu akkuma ijoollee biyya arabaa wanni ijoollee biyya arabaa biyyaa baase
waanuma wal fakkaataadha. Kaan haadhatu dhukkubaa, kaan haata babbaatu dhukkubaa, kaan abbaan irraa du'ee jennaan ijoollee guddisuudhaaf biyyaa baati. Ijoollee shamarranii biyya Arabaa keessa jiranu rakkoon irra ga'ee miti akkasumaan na boochisuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaafan shamarran biyya Arabaa kanan jedhu kunoo kana qaba. Kanaaf waan obboleettiin keenya baatee kufteef kana yoo rabbi jedhe haga danda'ame nus ilmaan keessanii waan baay'iseen biyyaa baateef waan hin dhaga'ee jiruuf obbolaasii dhukkufatanii mana keessatti jalaa afanii jiran lamman haga danda'ame maqaa hordoftoota kootiitiin waadaan sinii gala haga danda'ameem yaala jara barbaachisu irrumaallee wama guyyaa lama isin boqochiisu illee ta'u haga danda'ameen isin bira jirra. Warri biyya Arabaa jiran guutuun jaraa ilmoo keessanii obbolaa keessanii obboleettii keessanii obboleewwan kiyya kabajamoon as jala jirtan akkuma reeffa baay'isee galchuudhaaf tattaafanne waan baay'iseen biyyaa baatee ficcitii isinitti meen jira bakka maatiin jiranutti obbolaa lama dhukkufatanii mana keessatti afan yaalchifachuudhaaf baate garuu hin taane isinuu akka hin taanetti galaa jirti. Madaabara baraa taatee galaa jirti. Kanaaf obboleewwan koo waan kana gurraanaa qabaadha. Jaris gadda keessaa baanu mucaa qabbaratanii yeroo jarri kaan takka xiqqoo turree maatii kana asitti affeerree waan dandeenye waan humni keenya nu dandeesseen obbolaa keenya warra afan lamman immoo warra haadhaaf abbaan itti rakkataa jiran mana keessatti dhukkufatanii jiran warra obboleettiin keenya jaraaf jecha baatee bakkeetti hafte kana akka yaalchifnu waadaa akkanaa galtan barbaadaas jalatti. Ummata keenya boocha dhiisa booyinaa kana jalatti biloo kamtudha hiikaa baraan mana dhaqsiisan akka jirtanutti ijoollee shamarran biyya Arabaa jiranuuf dhugaa kabajatu mala. Wallaahi kabajatu jaraan mala. Hedduudha kan duutee dhabamte. Kolfanii isa jarri taphatan yookiin isa jarri qalqallaanu asirratti ilaalina. Meegattaa akka namaatti yaada. Haasofsiisaa. Maaliif biyyaa baate? Maaliif barnoota dhiifte? Maaf ilmoo kee isin ilmoo qabdullee? Maaf ilmoo kee dhiiftee biyyaa baate jedhaa gaafadha. Sana booddee ijoollee biyya Arabaa waan jara biyyaa baase. Yeroo bartan maquma biyya Arabaa waamtan jechuudha. Kabaja qabu. Ummata biraas akka biyyaattis shamarran biyya Arabaa kabaja qabu. Kabajamaa nagaan rabbiin biyyaa isin baase nagaan isin agalchu. Rakkoo keessan arguu hin dandeenye. Isin gootota qabsaa'ota sabaati. Qabsaa'ota biyyaati. Dirqamaa miti qawwee fudhatanii baraatti galuun. Dirqamaa miti qabsoon asumarraa eegala jechuudha. Kanaaf an gara gootiin galatoomaan siniin jedha. Haqni keessan naa galeera anaaf. Kanama tokkotti haqni keessan dhugaan keessan gatii naa galteeffan dubbataa jira. Rabbiin nagaan isin baase nagaan maatii keessa itti isin agalchu haasa'uu danda'an jiru. Galatoomaadha. Wannan siniin jedhu galatoomaadha. Yoo rabbi jedhe egaa akkuma nama siniin jedhe miimiin tokko jiraatte galcha naani waan dubbatta yoo godhatan geera yaada keessan dabarfadha. wanta dabarfadhu maatii keenya rabbi jajjabinatni fakkennu warra dhukkubsatan immoo abshiraa bira dhaabbannaa waan qabnuuni inshallah waanuma qabnu bira dhaabbannaa abshiraa dhukkubsataa jiraallee yaalchifna hamma dandeenyu bira dhaabbanne. Naani waan jettu qabdu buleetti keenya naani atillee galatoomi gaafa jalqabaatii kaasee agarumatti na wajjin dhaabataa turte dubbadhu. Biifoolee tokko yoo jiraate isheenitti godhame. Naani yoo jiraatte dubbadhu yoo si mijate. Jira garuu dhugaa waan dubbatu hin beeku baay'ee rifadhe warra kana waan akkasanitti ilaale bakka xiyyaanaan biraa dubbatu baay'ee tokko rifadhe dubbatu.
baay'ee hadhaa laayivii irraa hin ba'u yoon ba'ellee nan deebi'a haga reenfa simatanutti haga reenfa baay'isee maatiin simatanii gara naannootti deemanutti kallattiidhumaan laayivii isinii dabarsina yeroo jalli boolee deemanus yeroo reenfi jara bira ga'us ganamarraa bira ga'a rabbiin waa jabeessu an haga ganamatti rafu haga reenfi dhaqee harka jaraa dhaga'ee jennaan simatanii konkolaataatti fe'atanii gara naannootti deemuu jala argutti har'a rafeen bulu quba qabaadhaa warri na waliin hordofuu barbaadan asumaan fooloo na godhadhaa nageellee fooloo godhadhaa warra sola jiru fooloo godhadhaati waliin bullaa jechuudha yoo rabbi jedhe walumaan maatii kana wajjin eenyu simanna jechuudha. Mobe maatiinis waan dabalata waan dubbatan yoo qabaatan. Dubbatan banaadha. Eshi hunda dursa namoota jalqabaa kaasee hanga dhumaa kanatti nu faana turanii waaqayyo isaan haa eebbisu jechaa namni balaa akkanaa waaqayyo qe'ee ofiitti laata ofiitti nuun ga'anii namni ilmoo isaa akkuma gammachuudhaan geggeessee gammachuudhaan odoo deebitee simatti tola. Kun immoo eeyyama waaqayyo hin taane eeyyama rabbii hin taane homaa gochuu hin dandeenyu. Hunda dursa Mobe akkanatti bu'aa baay'eetu formaata hedduu keessa darbitee waan garaagaraa keessa darbitee waaqayyo sin haa eebbisu rabbi sin haa eebbisu rabbi ulfina sin haa kennu jechaa otoo wanti kun milkaa'uu baatee namni du'aashiis dhabnee jiraashiis dhabnee maatiin kun hammam akka ta'an tilmaamuun nama kamiifuu baay'ee hin rakkisu. Kanaaf namni biyya alaas taatanii biyya keessa teessanii baddaa gammoojjii taatanii nu bira dhaabbattanii maallaqaan yaadanii jecha namaa arrabsoo namaa wantoota jedhamu hunda bira darbitanii har'a maatii kana nuufis boqonnaa kennitanii maatiin kunis akka firaattis akka maatittis waan boqonnaa nu kennitaniif hundumti keessanuu waaqayyo sin haa eebbisuun jedha. Itti aansuudhaan warri yaada garaagaraa karaa faallatiin wantoota garaagaraa hojjetes beekaniis wayii wallaalanis ta'uu danda'a. Waan biraa jechuu hin dandeenyu. Waaqni nama badiidhaan sitti dhufe gaarii deebisii waan jedhuuf isaan isaa galatoomanii sinis ulfaadhaa galatooma isiniin jedhata. Baay'eellee haasallee hin qabu. Waan xiqqoo ishiin hin qaba Mobee koodii. Amma namichi obboleessi keenya inni Suudi Arabiyaa keessaa obbo Daawit sun barbaadetoo kana nu arge suni waaqni ulfina isaa kennu waaqni biddira isaa deebisu ani argeellee bakka itti biddira isaa deebisu hin qabu waaqayyo biddira isaa deebisu waaqni ulfina isaa kennu akka waan jiraa na argeetti garaa kiyya dasna jedhe gaafa inni halkan naa dawwalee argeera jedhu argeera akka garaa keetti taane malee si argeera hoggaanni naan jedhu baay'eetti ana dasna jedhe du'aashii kana argachuudha fi waaqayyo isaa eebbisu waan uummata Oromoo hunda isaanii rabbi haa eebbisu. Amma immoo sinni yoon boru taqabbaladheetoo fudhadheetoo galee boru sanbataa hojjeturee mana ooltee bayyanattee gaafa lammaffoo bakka sinnaa waan jayyiitii haa ta'u. Abu Daawudi obbo Boja Abu Daawudi kunoo isin dhaggeeffataa jiru. Ergaa keessan dhaammadhaa isaan tiktookii badaan fayyadamanu isaan reenfa guddaa keessan dabarfadhaa. Abu Daawud dhaggeeffata. Ammasi obbo Daawiti hani waaqni ulfina isaanii haa kennu rabbii waanuma jiraa ishiin haa ergannatti fakkaata. Ammas immoo hundayyuu hadaraa jechuun waanuma barbaadeef akkuma waan tokkootti abdii fuuldura jiruufu ani isaan abdadheera.
isaanii fi waaqayyotti abdadheeraa harka barbaade haa godhu. Ani isumatti adaraa kennadheeran jedhe. Obsumaan isa eeggadhaa harka barbaade haa godhu jedhaani waaqa wajjin. Ulfaadhaa galatoomaa Abu Daawud rabbi jazaa keessa sagalee keessan ol qabeen jira. Sagalee keessan ol qabeen jira. Akkaataa reeffitti galus ummataa ibsaa. Isaanii illee kunoo galatoomaa isiniin jedhanii jiru bakka isiniin jedhetti wallaahi nu duratti isin yaadatanii isin galateeffatanii waan gara fuulduraa illee jiru haga mucaas waa hundayyuu amaanaa isinumarra jira. Amma kunoo sagalee keessan ol qabeen jira. Nama 1,200 isin dhaggeeffataa jira dubbadhaa. Wanti godhan hin jiru Mubaarak Ituuti. Innuma dhufe haaraadha nama eenyuufuu kun bareeda nama hedduutti du'e Itoophiyaan keenya hospitaala keessa ciisaa jira. Abbaan isaan beekamu firri isaan beekamu.